jaalati yoo si jaallatee maallaqa kee jaalatamni kana mummaa kee jaallatama. Viidiyoon argaan jira bar. Viidiyoo yoo argite maaliif nama Borimootu neerumin hambisummoo. Deddeebitee nattaasifta si qofaatu baree mamalekoo. Nagaa fi araara waaqessuun faayota kam jirtu hordoftoonni saarantu biyya kam nagaadha fayyaadha. Guyyaa har'aa kana jechuudha duraan piraankii bilbilaan akkanan godhu har'a garuu qaamatti sistirii kiyya gochuudha piraankii qophaa'ee jira jechuudha kaameraan dhoksadha. Achi carqirra godheen dhoksadha jechuudha. Sistiriin dhufaa jirti jechuudha. Har'a ishee bira deemeera garuu isheen amma na bira hin jirtu jechuudha bakkee jirti ni dhufti jechuudha yeroo isheen ol seentu maalan jedhaan sitti fakkaate isheenis ni beekte jechuudha. Kan dura jechuudha kan jaalallee qabu ni beekti amma garuu isa wajjin akka adda baane ni beekti amma nama biraa jaalladheeraa maallaqa erguu qabaan jedhaan jechuudha maallaqa erguu waan qabuu fi sababa sanaaf erguu moo dhiisuu akka bulee tokkotti maal na gorsitaan jedhaan hin beeku waan isheen jettu ergii yoo ta'e garuu walumaa ilaallaa yoo isheen ergiin jettes viidiyoo kana gadhumaatti jechuudha garuu ammaan nan dhoksadha jechuudha kaameraa. Kaameraan dhokfadha. Kaameraa of kadhee jira jechuudha hin argitiif hin argituusaa hin beeku dhufaa jirti jechuudha isheenii hin dhufti. Meeroon innaa maal sitti fakkaate ati sin beektaa kanaan dura akka nama jaalladhee jechuudha namni immoo hin dhalataa yoo dhalatee ka'e immoo jechuudha hin fuudhaa hin heeruma jechuudha kanaafiyyuu anis immoo jechuudha mucaa tokko wajjin wal baree jira jechuudha. Innis immoo biyya Kaayiroo jira jechuudha biyya Ormaa jira. Kanaafiyyuu isaa wajjin walii galee jira jechuudha. Isaa wajjinis immoo rakkoon qabu bilbila isaallee wal argee isin nan quunnamsiisa. Ati isin dubbisa jechuudha sababni isaa tu boriftaan immoo keenya dhaqa waan ta'eef dirqama baruu qabdaa. Garuu waan isin jedhu maal sitti fakkaate beektaa? Innaa maal sitti nima sitti fakkaate? Maallaqa walitti buusnee lafa jaarranaan jedhee akkaawunti isaa kan biyya Kaayiroo jiru naa erge jechuudha. Ani immoo fakkeenyaaf hin beektaate maatii kee irrattis akka hin ergine lafaan biraa kan isaa wajjin walii galee hin bita jedhe jechuudha. Kanaafuu akka nam tokkotti ati maal naan jetta. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba siin mari'achuu kooti amma kana dura namaan hin mari'adhu garuu kan duras hin beekta waan ta'eef maal jettaati wajjin biti naan jetta moo dhiisi naan jetta. maallaqa maal wajjin hin bitta? Maaliif? Lafa maal wajjin hin bitta boy? Lafa ittiin boriftaan itti ijoollee keenya gaggeessituun barbaada bara. Yoo ta'eyyuu wajjiniin kan bittu tokko taatanii jirtu mine waan ta'eef maallaqa irratti hin ergitu. Kun tasumaayyuu wanta hin yaadamnee fi wanta itti fuuldurattuu wanti hin taane. Sababni sababni maaliif hin ergu? Sababni isaayyuu maal ergan jaalladhe ani maaltu nama maal rakkina qaba innis na jaallatee jira. Yoo borsi dhiisee sokkee immoo biyya ormaa keessatti hafuu barbaadda moo dalagattee galuu barbaadda? Maaf maatii irratti hin ergitu maatiin maaliif siin godhan? Maatiin naan godhan siin jenne bargaaru wanti siif hin gale tokko kalas wal jaallanne inni bakka sa'aatii 24 wajjin haasa'u malee boqonnaa sammuu isaa hin argatu jechuudha. Sa'aatii 24 sababa wajjiniin haasoftuu fi inni nama jaallatu miti? Maallaqa kee ergitaaf maallaqaaf jaalala maaltu walitti fiduu danda'e? Inni na jaallate miti moo? Inni na jaallate yoo si jaallatee maallaqa kee jaalatamni kana mummaa kee jaallata malee. Inna erga na jaallate maallaqni kun maal isa tokko bar lama jiru. Tokko kan ta'u gaafa isin walitti dhuftanii walitti dabalamtanii tokko taatanii qabeenyi keetii qabeenya isaa kan saamoo kan keetidha malee akkamitti ganaa nama tokko halaalarra teessee eenyummaa isaa qaamaan nama argine tokko maallaqa kun erga gaafa jettu maal taate? Maa viidiyoon argaan jira bar. Viidiyoo yoo argite maaliif nama sana keessaa beektamu fuula isaa argite malee keessa maal akka ta'e maal isaatu sii galame qoy namni bara kanaa isaa maal amanteeti? Astaa maallaqa erga. Ani gaa ati waan barbaaddes jedhi ati waan barbaadde kanaan durasi sababa maatii koo fi sababa ati na arrabsiteen dhiise mucaa kanaan duras dhabe ergessi qofaan jiraadha amma nan erge imma kee waan barbaadde fidi malee. Wanti kun tasumaayyuu hin yaadamu si hin ta'us jechuudha. Maaliif? Maanna goota maallaqni na harka jira lammatama obbo kootiin tamal. Maallaqa fuudhee nan erga biyyaan itti hojii hojjetan isaan biyyaati akkamitti ati as teessee nama tokko maalummaa isaan beeknu maallaqa ergaa fi. Maal rakkina qaba maal wal jaalladhe? Maa yoo jaallatte jaalalli bara kanaa barisa asiin dhufee miseenjeriidhaan jalqabee himuudhaan xumuruudhaa bar. Haa ta'u malee maal yoon jaalladhe intiniidha yoon baradhe jaalalna dhorwama barumsi? Nama barate nama qaroomiidha ka barisaa kun bara namni akka jaalal fakkaatee akka adurii wal iddoo wal madeessaa oolu tu miidiyaa ilaaltu akkas goneettaati. Otoo hanga kana waliin jiraannee jirru hanga kana sa'aatii 24 taasoo nan sa'aatii 24 minii jechuudha. Utuuyyuu wajjin hin jiraatee ta'eeyyuu maal amanta?
Maaliif namoonni wajjin haasa'an kushii nama daabii keessa dhaabbattees taa'ee maallaqa kuutti ergaa. Sayyuu nama biyya rabaa jiru. Maalummaa isaa amanuu dandeessa. Yoo nama meeqa ajjin jiraachuu danda'a. Mii maalirraa barattee astiisee kun tasumaayyuu gonkumaa hin ta'u. Ani har'aaf bor keessaa daawwalee abbaa kutti himuun qaba. Kun wanta tasaayyuu hin yaadamne jechuudha. Yoo himtee horee ani booni jedhanii ergan jaaladhe borimmoo saajjin adda beeku borimmootu neeruminna hambisummoo lakki ani fedhan. Borodaa asii nama taatee kaayyoo keef jabaatteenaan bor kan dhufee si kadhatee jilgeenfatee kunoo maatii kee kadhatee si fuudhu dhufa maal taate? Maal asitti miqanyaa mooti maal itti miqanyoofte jaaladhe yoo arge? Maaliif ergita maallaqa jaalalaaf maallaqa maaltu walitti fide eessaa wal ilaallata? Maallanni maallaqa beekaa? Jaalalli jaalala beeka. Ergan jaaladhe maallaqni ma jaalala biraan immoo kan jiraatu darbis kan jiraatu jaalaladha malee maallanni dhufaa hin dhuma. Har'a yoo hojjetti qabaatti bor harkeerraa dhibachuu danda'a. Yoo maallaqa keessirraa nyaatee silkii cufatee eenyu koo jetta eenyu koo na seense jettame. Maanatti naafteti jaalladhe bakka kanarra inaafteetu maala kan akka dubbataa jirtu naafteetu maal guyyaa meeqa inaafnen garuu koshiinaa madaabii keessa dhaabbattee ganaa dhiira bakkee jirutti maallaqa ergaa miniitii utuu itti heerumtee jiraate ta'e namni bara kanaa hin amanamu yaa obboleettii akkasitti hin ta'u. Laa si dhaggeeffadhu gaa silana nageessu ati maalitti fakkaate guyyaa kamiinuu si wajjin mari'adhe hin beeku. Ofii kiyya utuu zim jedhee godheertee kalas ciqiciqina amma sitti munkoo hinaaftee tokko hinaafte lammatammoo maatiitti maa yoo maatiitti ta'e hanan jaaladhe kaa. Maqaa maaliif miidhamta? Nuyi kan biyyaa baane dalaganne biyya keenya galuu fi biyya ormaa dhalabbaa keenyaan godha. Kunis dalagaa borikoo mana wajjin ijaaranna bara. Mana wajjin hin ijaaradhu qabeenya keetii gaafa ati haxxee walitti dabalamtanii tokko taatanii maatiin si kennanii jedhanii qabeenyi keetii qabeenya isaa akka ta'etti beeki. Garuu amma halaala teessee silkiidhaan sa'aatii 24 haasa'uu dandeessa iyyuu wajjin. Garuu maal akka inni gochaa jiru maaliin amanuu dandeessa? Bor yoo miidhamte ani eessaa akkamitti akkas taasisin jechuu danda'a. Maalin jedha yeroo na biraa miidhamtu miidhamni nama tokkooti miidhama koo ta'e natti argama. Obboleewwan keenya miidhamaa oolan gaafan ilaalu na dhukkuba keessi kooti. Ati immoo isaanitti hin dabalame jechuu kedha maal taatee obboleetti maaltu sitti dhufe? Nan erga kaan yoo barbaadde maallaqaa gonkumaa yuutu asitti irratti godhe si ajjeesattee inni du'a malee maallaqni nama tokko irratti hin erga. Kanaafiyyuu amma an deebii manatti galaati qofuma kee jiraadhu sababiin isaa ani qobaasi fedhan daakkalas maallaqa gonkumaa hin ergitu. Nan erga maal fiddan harka qaba. Na harka jiraatus ani si harkaa fuudha maallaqa fide maallaqa sidayyuu maallaqa natti laattee beektu. Lakki ani maal islaamoo hangafa fuudhamu su fuudha maallaqa hin kennu. Sammuu kun erga nan erga jettee baratti dagamii irratti erga jettaa maal taate ati hangafa koodha isaayyuu hangafummaan kee maal bu'aa buusamee utuu laaltu gaafan akkas godha jettu ani maal sirraan baradha. Ijoolleen nu gadi jiran maal sirraa baratu? Kun ikko jaalala bar kuni jaalala. Jaalala eeyyee gowwaas nama godha raatus nama godha. Garuu muumin ati hangafa keenyadha ani sirraa waa barachuun qaba. Utuun bora akkasiin godha jedhee dhufee si gaafadheetti godhinaan jetta hin jettu. Maaliif obboleewwan keenya miidhamaa oolan? Obboleewwan keenya dhimimmaan buusaa oolan baay'ee isaanii ilaalaa oolan. Baay'ee isaanii argaa oolan. Isaanii dhukkuba keenya ta'e nutti argamuu qabu. Koshiinaa ormaa keessa akkaataatti hojjennu hin beeknu. Ani na erga. Na erga Saara kuni gonkumayyuu hin ta'u. Ati kana goota taanaani ani har'aa kaatii ati anaaf haadha godha jedhee sun ilaalu har'umaa kaanii gargar galuu keenyadha jechuudha. Gonkumaayyu kun wanta hin taane. Uskuti amma hiiraan ilaali kaamera kunuuchi. Utaaltee sokkiteetti jechuudha asii. Firaankiin keenyaa milkaa'ee jira jechuudha. Hangafummaan kee maal gatii qabanaa jetteerti isin hangeessa jira iddoo isheen jirtutti. As galagalee wanti ni fokkosteen taa'aniiti. Piraankiidha. Kanaafiyyuu dhiifaman siin jedha. Lammatama maal sitti dhagahame? Maal sitti dhagahame dhugaa nirrifadhe ka wanta taatii guyyaa tokkoof sirraa argeen beekin gaafa akkas jettu jechuudha kuni sumaafiyyuun ta'uu barra. Inna garuu ergiteettee yaadde beekta? Inni ergiteettee maafii yaaduree gaafa na erga bakka sa'aatii 24 jettee dhugaanatti fakkaate hin gootadhee yaade jechuudha. Burmoo gaafa miidhamteettu na dhukkuba ka. Jaalalleen kun si dhaggeeffataa yeroo ta'e yeroo akkasitti dhaabame. Jaalalleen kee yoo si dhaggeeffataa jiraate asumarraan dhiifama wanta hin yaadamnedhas waan ta'eef. Maaliif maallaqa hin ergine jettan? Maaf maallaqa hin ergine dhukkubni warra kaaniitu dhukkuba keenya ta'e nutti mul'ata. Sababni isaa dhiirri maallaqaan bitamu jaalala walitti fida. Kazaan bu'aa tokko gaafa ta'an qabeenyi keetii qabeenya isaati kan saamoo kan keeti.
Okay. Nah Frankie ya kana fakkaata jechuudha. Frankie naa taate ani garuu naa taate yaanne. Yaa naa qoroccecceetta garuu nan deeffadha. Yaa salphaadhaan. Waan immoo simboosiin gash. Immoo simboosiin naan jette garuu beeku waan ishin nagoote jechuudha. Siin qabadhee waan hin darbamne darbee halal fatas mo'adhee. Eela cimaa jalaa siqee dadhabee sirraattan obbaafadhee. Safuu dandeettii kee obsa kee.